يوسن أبدي سنجلا همبس أنا أبيع أمو يو مليون تون الباتة دنيا هاسو جارسا أبدي مصطفى جارسا دنيا الباتة دبته أنا تو قبي دنيا بكيسين جرتوتي اتجاز دنيان مناسيق فامتي ألتيز قرتي ألتيز ترادور كتي أكبر رادور كتونين بيا دنيان قبيتين دنيا بكا بيفتون جرتانيتي اتجازه إيجانا في دنيان أم في ولي جونه جلافي ميو رانغرتي جلافين جين تبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في هردبتوتا خيرنا سلامتان تيجتان أني رابركته بكجرتان مرت إسناجيز تكافي قدال ألا في ديرتي المان ورما هندنو بكجرتانتي سلامتان تو إسناجيز يجا أرى مالك بتيرو تيجون كيسان هنو لمو أرجع هنا ونني كبديرو به فيديو obboleessi biiftuu viidiyoo inni gadhiise laaltanii gartanii biiftuu miciyyoon duraan gartee Abdii Mustafaa jaalatu miyyoo duraan gartee Abdii Mustafaa jaalatu san gartee obboleessi isii gartee haasifuu dhuyi itti bilbiladhu jalaajjanii jeen obboleessi isii michiyyoo san ani jalqabumaa'u gartee ani duraanummaa'u gartee sababii duriyaan ol baatee gartee na arrabsitee najjaash tuuffaatu harka keessaa qabaa jettee dubbattee tiin isiisan tuqee isiisanillee arrabsee garuu namni miyyoo san akka gartee abdii san heerumtu ka fedhu ka isaafiin gartee abdiifiin kan miyyoo san abdiiniin kannaaf jee dubbatu amma unoo obboleessuma isii ta'u obboleessii isii walittiin fayyisaa jee gartee duniyaa manatti itti geessee inni duraanumaa'u fayyaa hin dhayne duniyuma san gartee tumsiisuuf dhaqe mana duniyaa gartee wal mareetaniiti obboleettii gartee ammaqaa'ee showuu fi biiftuun san biiftuun obboleettiin isaa wal mareetaniiti dhaqan ammaqaa'ee mana gartee duniyaa san dhaqan duniyaa tumuuf dhaqan malee fayyaa isiitiif akka hin dhaqin nu mul'isee jira gartee abdii fi miyyoo wal garsiisuu fi akka yaada isatti mana geessee duniyaa wajjiniin walitti fayyisa jee geesse malee duraanumaa inni fayyaaf akka hin geessin nu mul'attee jirti. Deebi'ee namni miyyoo tana gartee siirii itti godhe gartee obboleettii tiyyatti najjaashtuu siirii itti godhee jeeti dubbatee ture ammaqaa ishoo akka dubbisan duraanis inni harka keessaa qabu abdirraayis maallaqa harka lafa jiraatiin irraa nyaate fakkaatti fuudheetii manatti itti geessee walittiin fayyisa jee geesse inni fayyaafuu kan deemne gartee akkuma abdii fi miyyoo wal harkan fedhee san hunda ta goote duniyaan hambiftee jirti akka goote gartan duniyaa rabbiin duraanuu nama beeksise akka fayyaa miyyoo sanii fi isii walitti fidin fayyaaf akka hin geessin agarteeti barbaree itti gootee tumtee mana siisanii miyyuma sanuu baafte sirri gooteen jaa duniyaan waan sirri goote duniyaan wanni isiin goote san dhibbaa dhibbatti sirriidha obboleessii isii deebi'eet najjaashtuu biituu gartee miyyoo sanitti siirii godhee jeeti haasee dubbatee obboleettii isaatu abdiif kannuu fedhaaji akka abdii fi miyyoo an gartanii jirtanii wal birattis viidiyoo isiniifin argamsiisa jeetiin ture isaan wal biratti isin hin argamsiifne hunoo inni gaa qaamaanuu mana abdii san miyyoo qabee geessee iccitiin jirtu jalaa baate garuu duniyaan anilleen mana isitti dhaqee dhiifamallee gaafadhee dhiifamallee naa goote gartee duraan
najjaashtu bakka harka keessaa qabu jettee dubbattee an akkaan harka san keessaa hin qabne arraan tana haynummaan kiyyatanuu naa beet jira. Hayni akkamis sii bee yoo jettan hunoo itti heerumii manaan sii mana hunda kireessaa fi saalaa hundaan kireessee fi aruusa godhaa fi abdii fi mucayyoo biiftuu obboleettii isaa maqaa ishoo jee dubbate. An arraas boruus jalqaba miyyoo san birallee dhaqee dheengaddallee nurraa jalaa hafi duniyaan san naman dhiiftu jaarsasii kanarraa hin haftu jeetiin dubbadhee jira. Jaarsa isii duniyaan ni qabatti. Arraas boruus jaarsi isii gartee akka isii gubbatti hin fuuneef isiin firraa daawun jechaa jirti. Narratti hin fuudhuu jaarsi kiyya akka narratti hin fuune hin dhorkaa isaaf dhalaa sanillee mucayyoo sanillee jalaa hin muraa jettee dubbattee abbaa manasii muruu ni dandeessi. Haa murtu wajjin jira. Analleen duraanillee akkas jeetiin akka inni fuudhu duraanillee akka abdii fuudhu jeetiin dubbadhee jira. Kunoo gartee yoo ol deebitee miyyoon tun viidiyoon illee manatti itti dhaqee maree itti nutti hin deebiinii kayin jeeni ittiin heerumaa eega gartee duniyaan akkas na goote abdii itti heerumuun qabaa duraan wal jaalannaayii jettee miyyoon dubbatte. Amma ol deebitee mucayyoon san viidiyoo takka yoo marte miyyoo tana duraanis miyyoon hanga qaalii kiyya gootu qaalii obboleessaa hin gootu. Qaalii kiyya miyyoon dhuguma goote. Amma miyyoon san yoo ol deebitee viidiyoo takka marte waa'ee gartee abdii jaarsa duniyaa sanirraa ol deebitee yoo dubbatte an miyyuma sanuu bakka isiin jirtutti duniyaa san qabeetiin itti geessa. Duniyaan firraa dhorkiti. Harkaan taatus waan fedhen taatus akka firraa dhorkitu niin beeka. Mana qabeetiin hunoo biiftuun as jirti hin beektu gartee duniyaan beektee mana miyyoon galtu san waan hin beekneef itti geessetiin garsiisee firraa jiraa murti. Feetu mootummaan firraa murti. Feetu harkaan firraa murti. Hunoo obboleessin hajaraa muruu hin qabne keessaan qabu akka miyyoon isaanii tun abdii jalaa haftu waan abdii isa nyaachise hin beekne deebi'eetu nama biraa amma nama biraa as bee namni biraa haa akkamtu as bee yoo jettan hunoo hadiirtu gartee maallaqa lafa jiratti osoo miyyoon tun biyyaan dhufin isa nyaachisaa ture jeellee dubbatee jira. Maallaqa irraa nyaate dhugumaan hunoo akka irraa nyaates maqaa ishoo dubbiin jalaa baate iccitee. Inni afaan qaban funyaaniin xixxiitaa jette Oromoon dhugaan jirtu har'a baatee jirti. Meegaa miyyoo san obboleessi miyyoo kun miyyoo san gartee yoo nama gartee maallaqa biyyarraa gartee itti baasee biyyarratti osoo isa nyaachisaa ture osoo itti baasee fiduu hin ta'in biyyarraa asitti deebi'ee maallaqa isa nyaachisaa ture obboleettiis gartee tiyyaatu dhufu jiraa jeendi itti himnaan aboo obboleettii san naaqannii jeeti nyaachisaa ture. Gartee obboleessii biiftuu abdii fuusisuus keessaa hin qabu. Akka itti keessaa hin qabne maallaqa irraa nyaachuu fedha malee. Maallaqa irraa nyaateeti deebi'ee miyyoo nama biraatiif kannuu fedha yaannisaa. Nama biraatiif kannuu fedha. Abdii fi duniyaa ammoo bultii isaaniituma diigeeti gartee addaan baasuu fedha isaan lamaan. Malee gartee miyyoo abdiifis an jalqabaas gartee abdii haa fuudhu isaaf bulchaa isaan lamaan jeetiin dubbadhe. Gartee malee gartee inni haa fuudhu haa telefoona itti bilbilii janaajjanii jeen obboleetiin. Ani gartee janaajjanii hin jenneen miyyoodhaan dheengaddallee deebi'eetiin gartee egaa muciyyoo san nurraa jalaa fi duniyaan yaa'ii qabdii naman dhiiftu jaarsi irratti gartee jaarsa kee
fuudhee haa jiraatu jechuun irra gartee nama irraa du'e sabbarii jechuun irra feeti duniyaan. Jaarsasii kan irra fuudhu hin feetu har'aas baruus dubbattee jirti. Amma duraati garuu obboleessi biiftoo isaafis akka kan nuun deemne maallaqa nama hedduurraa nyaatee jira. Maallaqa namni irraa nyaate haas bee sunis siifiin kan najeeni dubbii tabiraa dhalootaa uumma. Dubbii kanarratti maallaqa itti baaseetiin jira jeeti yeroo hedduu dubbate duniyaalleen dubbatte maallaqa nama inni irraa nyaate Khadiir irraa maallaqa nyaatee jira jetti. Abdi irraa maallaqa nyaadha jeeti inni waan akka isan godhee obboleettii nama gurguruu jettee dubbatte inni dhuguma sanitti kanaafis kan nuun deemu kan maallaqa irraa nyaata kanatti. Abdi maallaqa gartee dalageetuma maallaqa naaf fidaa maallaqni gartee isaa achiin itti geessu obboleettiiyyaan si fuuse jee hin jiruu jettee dubbattee san dhugaas akkasumas. Kanaafuu miciyyoon tun ol deebitee yoo gartee ol deebitee abdiin fedhaa abdiin jaaladhaa biyyoon biiftuun silaa'uu qaalii kiyya malee hin gootu kana obboleessa biiftuu kana akkaan itti galaasuuf anaatu beeka. Isiniifin oliin baa guyyaa waa xiqqoo naa obsaadha. Torbaan kana osoo torbaan kana keessaan isinii oliin baa akkaan itti miyyuu obboleessuma siitiif isiyuu akka firraa dhorkitu naaf godha. Wajjiniin jiraarraas borus duniyaa gartee abdii akka hin fuune isiinuu abdiin duraanuu ilmaan keessaa jira telefoonallee harkaan qabu gabba'uus dhiisee mana taa'aa jettee dubbattee jirti. Isiinuu viidiyoo qabattee dhuftee isinii gabbaatu teessi abdii fi isii waliin viidiyoo isinii maruu ta'anii ammoo obboleessi biiftuu yoo waan akkana ganaa deebii miyyuma sanuu qaalee kiyya malee isin gootu miyyoon duraanuu akkaan itti jala hambisu ani qopheeffadheetiin jira. Dhaabbachuu qaban irraas borus duniyaa jira akka dhaabbatan jaarsa duniyaa jira. Asumaaniin isinii ibsa hordoftootaa fi daawwattoota kiyya isinilleen maa waan kana dubbattaa maatti deebiftaa warri jettanillee ni jirtanii dheengadda garuu an akka gartee biiftuu abdii san jala haftu akka telefoonaas ittiin bilbileen dhaqee gaafadhee itti nutti hin bilbilinii jeeni miyyoo san amma guutuutti akkaan itti jala hambisu anaaf beekaa.